Jalan illee na qabee beeka garuu. Okay, inkolfin wallahi inkolfin Oromiyaa kanas. Ragaa biyya maaloo. Garaan qabataa jirtu. masih kamar buat dafa. Like golfing wala rakko kabugana. Oromiyaa stop. Okay. Okay, jaalalli si qabee beeka. Mee umrii meeqatti si qabee akkam si godhee jaalalli sunuu siif milkaa'ee jira. Jaalalli kalee safee dheengadde na qabde. Wanta turee osoo hin ta'e. Kalee safee dheengadde na qabde hara xumuree hin jira. Jaalala boqonna. Jaalala hanaani arguuti eegasuuti warra arginan sidiise. Jaalala daa'imman illee jaalala qabde. Daa'ima jaalalli qabdi. Jaalalli kalee dheengadda qabdi har'a moona dhiiftee. Har'a dhiistee. Akkamitti si qabdee moo har'a maaliif si dhiiftee? Har'a si dhaqnu bira jirta. Jaarsallee jaalallee sanillee har'a si qabdi bira hin dhaayne. Akkami wanni kun? Laa naa dawwalaan narra badde. Si dawwalaan sirra badde tana taatu laaftu eegasu. Akka xiyyaa meeshaa mataa meeshaa ifinaree achi hin geenye. Wallahi kau aduh deh. Dan yang setanio. Orangnya. Ayah. Ada sudah. Ayah. Namni tokko gaa'elaan duratti maal godhu qabetta. Akka gaa'elli kan kee hin jeeqamne jireenya gaarii jiraachuu si galtee maal godhu qabetta so gaa'ela ijaareen duratti. Okay, okay. Namni gaafa waliin jiraatu jireenya ofii gara fuulduraatti bareeddu yookaan waan gaarii takka jiraachifachuuf dura maal gochuu qaba? Fakkeenyaaf amma yeroo kanatti jaalalti Facebook barraan dhumti jechuu jiranii ni agarras ni dhageenyas. So akkasis miti ta'uus danda'a. Maaliif warri Facebook irraa wali baree waliin jaallatee waliin bultii ijaarreetii jireenya gaarii jiraachaa jirus ni jira jechuudha. Dammoo warri achirraa wal jaallatee tooni wal dhabees ni jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kana gochuun fakkeenya namni bultii ofii kan balleessu jaalala qilleensaa yookaan jaalala Facebookiitiin wal jaallatee fakkeenya isa yoo ta'e yookaan dhiira yoo ta'eeti. Ambiyee koo keessatti qabeenya akkanaan qaba, mana fooqii tokko qaba, yookaan makiinaa tokko qaba, yookaan warri kiyyaa magaalaa jiraatu, yookaan magaaladhaa qabeenya qaba, yookaan ani hojjetaadha ji'a itti agarsiisaa jechuudha. Inni kun immoo jechuudha yookaan mana hoteelaa taa'ee yookaan mana shayii taa'ee tooni yookaan iddoo babbareedaa yookaan iddoo hawwataa taa'ee tooni yookaan bultii ishii kana yookaan gara fuulduraatti ishiin barbaanne jireenya har'aatiif waan ta'eef akkanatti kijibee yookaan immoo jireenya maafis ta'e ishee sobee tooni malaan argachuuf yookaan kijibu ta'e ishiin illee sokkeettiin. Gara isheetti immoo yookaan gara shamarraniitti yoo deebin immoo ishiin illee osuma biyya harabaa kana dalagdee tooni osuma mana takka bitiin yookaan jireenya ofii takka hin fooyyeffatiin yookaan maatittaan guurtu ta'ee bakka yookaan immoo maallaqa gahaa kan hin dalaganne yoo ta'e ani makiinaa takka bitee jira, ani mana takka bitee jira, an qabeenya gaarii hin qabaa jettee tooni akkasitti sobuu dandeechi. Gaafa kana namni kuni isheenis qabeenya kun ni jira jettee innis immoo qabeenya kun ni jiras jedhee walitti dabalamanii wal amanuu danda'a. Gaafa walitti makamanii yookaan wal fuudhanii bultii ijaarratan kana immoo bultiin akka qilleensa alaa kana miti ni ulfaata waan ta'eef gaafa walitti dhufan akkasitti kunillee meerra jedhee jechuun jira jechuudha. Dubbiin kuni boora'ee tooni wanti eegame kunis dhabamee qabeenyi kunis dhabamee manni kunis dhabamee makiinaan kunis dhabamee tooni dubbiin kuni gaafa duraa san dhugaa ta'ee har'a soba ta'uu danda'a waan ta'eef kanatti bultiin namaa kan diigamtu jechuudha. Bultiin namaa kan ijaaramtu gaafa jennu immoo akkuma jalqaba jedhee kana
anis yoon hoolaa takka qabaateenis anis hoolaa takka qaba yoo jabbii takka qabaate jabbii takka qaba ishiinis immoo yoo dalagdee 30 kuma 50 kan qabdu ta'e tana qaba jettee toonii walitti marii toonii jaalala ofii mi'eeffatanii toonii hunda dursa qabeenya miti maaliif namni qullaa dhalatee wayaatti dhufa waan ta'eef qabeenya sarka duwwaa dhalateeti kanaafiyyuu jaalala kana mi'eeffachuu yookaan jaalala kana bultii boru jireenya gaarii waliin jiraachuuf yoo ta'e dhugaa walitti dubbatanii anillee hagana qaba anillee biyyi tiyyatana anillee faamiliin tiyyatana yaani faamiliin kiyya yoo fooqii dirqama fooqii qabaachuu baate namni sun yookaan na wajjin bultii ijaarrachuuf miti jedhee toonii xiinxaloo osoo hin taane namni kun waan hin qabuu fi maanninnatii keenya jaalatee toonii qabeenya narraa barbaaduu dhiisee toonii waan qabnu san hunda walitti baasnee walitti manni jaalala dhugaa wal jaalannee yoo bultii waliin ijaarranne akkuma beekamu jaalatti teennaa mi'ooftuu fi urgooftuu fi waan gaarii taate toonii gara tabbaa osoo hin taane gara qaxxitaa fuulduraatti nu oofuu dandeetti waan ta'eef kuni beekamaadha jechuudha gaafii keessi deebisee deetii yaada. Galatoomii akkuma sana immoo barumsallee irraa fudhatan jedhee yaada. Gaa'ilaan duratti tokkoffaa sobni ta'u qotiyyoo qaban jedhaniin makiinaa qabaffaa qaban sobdee galteenii qullatti yoo ta'e eessa jiraatu dhufa gaafsan kostor jettanii jaalalli mana keessanii hin bareetti zeeroodha barumsa guddaa san dabarsitee yaada mee diqqishuu qaataati maal jetta kana immoo jaalala barsiisuu yenna malee siinii garaa guddachaa jirti rakkanne jaalalli kun nama rakkisa rakkanne okay mee ati gaa'ela duratti namni maal godhuu qabetti yaadda macheem ilmi namaa tokko amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana irratti gaa'illi jeeqamaa jira wal fuudhanii wal gadhiisaa jiranii wal fuudhuun qalbii ta'ee jira gaa'elaan dura namni tokko amanamummaa qabaachuu qaba yoo amanamummaan jiraate qabeenyillee ni jira jaalallee ni jira kanaafuu majammaraa dura wal jaalatanii wal amananii wal jaalachuudha malee ani qotiyyoo qabaa ani xindiidha mangoodha kana jechuun sobuun sun yaaraama itti sillee manaan qaba maali miti namni tokko dhufee wal jaalattu majammaraa dura tokkummaadha kalas kana ishiin baay'ee haasa'uu hin dandeettu daa'imallee kanaafiyyuu cinqii jinni waliyaasaa jiru kanarraan beektu waliyaasaa kana hin beektu kanaafiyyuu inshaallah akka waan rangeen abdii guddaa qabna jechuudha sabana kanatti baay'ee uffatee jira daarii ijaaratuuni okay kabajamtoota keenya ammas gaafiin keenya akkuma itti jira okay ammas gaafachuu danaa wajjin tura gaafii daanuu gaafachaa jirti waan ta'eef jechuun maasni fakkaatu gaafii jaalalaa kana maaliif gaafachuu dandeetta waan ta'eef na kolfisiisee xiqqoon as sodaadellee gaafachuudhaaf dhiifama isiniin jedha okay gaafii itti aanu gaafii sadii lama isin gaafadde gaafii lama sadii nu gaafatte amma gara itti aanutti okay oromiyaa gaafiin itti aanu mee silasta gaa'ela duraa si gaafadhe mee ati namni qaadimaadhaaf qopheessite yookaan namni jaalatte jira yookaan akkamitti jaalatte akkamitti waliin deemaa jirtan tokkoffaa ofirraa kaaneeti mitiree kan barumsa dabarsan kanaafiyyuu mee ati jaalallee qabdaa akkamitti jaalatta akkamitti si jaalataa immoo akkamitti abdattee hojii deemaa jirta yookaan immoo tidaarii qabda kan jedhu gaafiidha. Haye gaafiin jajjabeedha gaafiin irraa so jaalallee jaalallee hin qaba garuu jaalallee hagam si jaalataa hagam jaalataa wanti jedhu ani jaalala dhugaa jaaladha guutumaan guututti parsantii hir'ina hin qabne parsantii guutuu jaaladha jechuudha garuu namni nama jaalata malee akka namni isa jaalatu hin beeku jechuudha maaliif namni haga nama jaalatu beekta malee haga nama si jaalatu hin beeku asii ta'ee nama waraas ta'ee nama haga nan jaaladha jettee beekta malee haga namni si jaalatu hin beektu namni kun gaafa afaaniin sin jaaladha sin jedhu yookaan sin jaalatu ta'a namni afaaniin immoo cal jedhee si bira darbu sun immoo sin jibbu ta'a kanaaf iyyuu faallaadha yookaan gaafa muddannoon tokko si muddate gaafa muddannoo san jalaa baate namni ati fira kiyyattee diina keessii ta'a nama ati diina kiyyattee demoo fira keessii ta'a sanaaf iyyuu keessa ofii beekta malee keessa namaaf hin beektu waan ta'eef ani hagan jaaladhu hin beeka malee haga namni na jaalatu
hin beeku saniif iyyuu bultii osoo hin taane jaalala qilleensaa jaaladhee qaba malee bultii hin qabu. Inshallah gara fuulduraatti yoo rabbi jedhee biyyi teenallee bilisoomtee hidhamtoonni siyaasallee hayyuun kennaa jawwee baqqee Hamzaa mana hidhaatii nu bahanii Oromoon gammaddee gammachuu argitee bilisummaatti baate inshallah anillee biyya Itoophiyaa yookaan biyya Oromiyaa jiitu tiyyatti galee tooni bultii ijaarrachuu fi jireenya eegaluu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu hagan jaaladhuun beeka malee hagana jaalatu hin beeku siin jedhaa gaafin keessi deebi'ee jedheetti yaada jechuudha. Okay, hagana jaalatuun beeku hagan jaaladhu garuu nan beekanan jaaladha jetteerti. Akkuma isaanii mee Oromiyaa osoo jaalalleen kan kee kun ati na jaaladha akka ati jaalattu hin beekta garuu hagan si jaalatu hin beektu onlaayiniin jaalatte osoo jaalalleen kan kee kun jechuun jaalallee kan kee kana osoo gargar baate sitti dhagahama. Kannatti dhagahamuti yoon ani badii godhee toonii isa baddalee yookaan jaalala inni narraa barbaadu san guutuu fi baadhee yookaan bakka wanti inni na gaafate san yookaan yoon kan godhu ta'e ni godhaaf yookaan hin godhe ta'e immoo gaafii na gaafate saniif deebisaa fi kanaafiyyuu yaadan amansisee toonii nama san bira dabaluu argame. Okay, osoo badii qabdadhu bakka namni sun laayivii seena. Laayivii sana gaafa akkanaa saatee kanaatti seena gaafa jedhee an dalagaa yeroo dhallaxa godheetiin laayivuma san quxxareetiin eegaa jechuudha. Gaafa laayivii mana misha sanii laayivii mana sanii ilaalaa jechuudha. Eenyuun haimeenuuf ibsikaan fadhageeffattoonni kennallee namni jaalala qabame namni jaalalaan akkanatti asaasii godhe kuni eenyudha. Jaalali keessanoo wal gaafii yaani dhaggeeffattoota kee cinquun barbaadu waan ta'eef gaafii isaaniiti kun akiid. Kanaafuu gaafii kana deebisuun dirqama keessa jechuudha. Tokkoffaa inni sun eenyudha? Isa lammaffaa immoo jaalala keessan lama wal argate immoo akkasumatti meeshaa fixaarti. La meeshaas dhaabeetiin jira. Silkii bitadhee namtichi san bakka baay'inaan hordofuu qabnaani nama san ilaaleetiin gaafa jedhu nama san argachuudhaaf murteessee raawwadheetiin nama sanniin argadhee argatte? La nama argatte jettee argadhee gaafa jedhu nooli jechuun itti dhiyaatee gaafa osoo hin taane bakka karaa miseenjariitiin haay waliin jechuu qabne karaa miseenjariitiin waliin haasa'uu qabne bakka waa'uma oromummaa waliin haasofna yeroo namni suni bakka hojii aartii hojjeta bakka yeroo baay'ee onlaayinii irratti yoo argamellee yookaan laayiviidha yookaan immoo gara yuutuubii yookaan tiktokii waan adda addaati waan ta'eef biiziidha namni sun hin argamu. Yerootti haay akkam jirta waan akkanaa walii barreessina gaafa kana walii barreessinu bakka jaalaltillee sagalee dhagee yookaan barreeffama sallaalee jedheetiin bakka anallee jaalalti sun xiqqoo ishii qabbanaa of gorte sirraa gorte jechuudha. Yaani jechuun sagalee isaa dhageettee nan akka waan kan keessa itti abdii irra kaattee achumaan bakka meeshaan madaamillee meeshaan madaamillee naftee namni sun anaaf amantiin kennallee waladda ta'ullee homaa rakkoon qabu jedheetiin murteessee ture garuu amantiin kennas waladdaa kutaan kennallee waladda garuu yaa ta'u rakkoon qabu jedheetiin murteessee ture garuu sagalee san dhagaheetiin bakka tekstii hunda san lallaaleetiin xiqqoo ragaa jedhee tooni jaalalti sunillee akkasumatti bakka osoo nama sanillee anis baasee tooni. Amma duuba nama kana jechuun nama kana amma jaalalti si qabdi jechuun akkam bakka ibsuuf hin dandeenye garuu nin barreessa jedha si'a meeqan immoo koraa bakka natti ulfaateeti barreessuuf hin dandeenye waama oromummaa nagaa oromummaa san malee bakka jaalalti na qabdee jaalalti na dhibbista. Okay, mee Oromiyaa sila sammallee walii barreessuu jalqabne irraa jettee jirti. Duuba nama kana argatte moo hin arganne gaafii tokkoffaati. Gaafiin itti aanu hin mootuyyuu nama kana bee namni akkanatti si salacha'ee jaalalaan meeshaa madaamillee osoo manatti nafin manaa jalaa dhumeetiin hin jedhe kuni eenyudha mee dhaggeeffattoota kiyyaa nama sanis sirriitti ibsii fi silas namni kun nama sagalee sun mata biraa qabu jettee nama yeroo baay'ee as ba'ellee waa dabarfatu jetteerta. Namni kun garuu dhukkatuu hin danda'u. Sagalee isaa dho'isuun hin mootuyyuu gabrummaa jala bulchuu jechuudha. Gabrummaa jalallee hin bulchuu. Kanaafuyyuu isas jaalala isallee bilisoomsi uffattummaadhaan ibsiisiin jechuu barbaadeeti. La ibsuu dursallee nama san yeroo sanatti jaalalti na qabdee yeroo sanatti jaalalti na qabdee bakka jaalalti na qabde saniif immoo bakka anillee sodaa yookaan yeroo shamarran hagee fedhe jaalalti si qabdu waliin taphatta waliin qoosta malee baastee sin jaaladha jechuun ni ulfaata. Sanumaafuu anillee walumaan tattaphadheetiin qoosetiin bakka jaalalti sunillee xiqqoo ishinarraan jette malee
baasee tooni si jaaladha siif du'a siif kaan jenneen Tooni mannechuudha osoo gammaru. akka jaalalaati itti madda ture yeroo sanatti itti madda nama san jaalachuu barbaada ture. Amma hoo jaalalli keessa lama wal argate wal argate. Amma jaalala oromummaati. Amma garuu nama san sooshaal miidiyaa irratti ni argaa yeroon argee yuutuubii sabiskiraabii godhaa fi koomantii waan akkasii godhaaf malee jaalalti duratti sunis jaalala oromummaa malee jaalalti onneen hin jirtu. Amma nu ibsi ka amma salachaa jirti qeerroo meeqara ta'itti jedha jira. La amma eenyu faama nama hin barbaadu. Ana ta'itti tariiti ana ta'itti jedha jira jechuudha. Nama baay'ee mariifataa jira jechuudha. No jaalala oromummaa malee amma jaalalti onneen hin jirtu. Jaalalti oromummaa malee jaalala onneen hin jirtu. Sanifiyyuu jaalala oromummaa fi jaalala bakka obbolummaati. Sanifiyyuu nama san jaalalli sun yeroo san naqamu. Amma guutumaan guututti eenyutti miti. Amma ijoolleen baay'ee abjuulaa jiran. Himuu hin danda'u kan nama san. Amma viidiyoo kana hoo argan ijoolleen abjuu bulan jecha. Ana ta'itti ani jaalatamina. Osoo ta'eyyuu halees ani jaalatamina dha jira nama ijoolleen. Amma ni jennaan ijoollee baay'ee na jala jira jechuudha. Amma jechuun fakkeenya sii kaasuu hin danda'a ture garuu ijoollee baay'ee waan ta'aniif haasa'ee fixuu hin danda'u. Kanaafuu qeerroo kana abjuu bulchurra eebaluu jettee wottiin ta'u. Adoonno nama sana abaloo dheetti nime maalifi nama san yeroo sanatti jaaladhe yeroo sanatti hin arganne dammoo osoo amma jaalalti yeroo sanarra jirtu ammallee na jiraatte nama san naasoo kanaa barbaada jedhaan akka amma firiidamii ta'ee yaane firiidamii kiyyaan dubbadhetti yaane osoo gaafa asillee akka dubbadde yookaan har'a jaalalti isaa sun na qabde nama san naa barbaada jedhaan garuu har'a immoo jaalala oromummaa malee jaalalti biraan hin qabne waan ta'eef nama san himuu hin barbaadu sin jechuu barbaada guutumaa guututti nama san jaalala oromummaa hin jaaladha hin kabajaa jedhaan malee bultii kiyya dhuunfaatiin waan jaalladhu diddee jirti warri yeroo baay'ee isin koomantii isinii gootu keessatti bulaala akka jaalalli isinirraa qabette. Tole kabajamtoota fi jaalatamtoota gaafii deebiin kenna gara xumuraatti dhiyaateeti jira. Gaafii tokko bichaan gaafadharra deebi'e iddilii yookaan carraa kiyyaa keessanillee kan isiifillee jechuudha. Mee nu ibsuu dandeettan nu ibsuuf yaali nama jaalala irraa si qabisan tariitiin dhaga'uu danda'a. Tarii jaalala karaa siif baruu danda'a. Si hubachuu danda'a. Jaalalli keessan tariitii waaqni godheeffaa wal argachuu danda'a waan ta'eef mee nuuf ibsuuf yaali siin jedha. Okay, nama sanillee ani abalu jedheetuni nama kana himuu ni ulfaata. Innis maaliif namni kun ani amma yeroo sana jaalalti isaa qabe malee jaalalti isaa irra miti. Maaliif namni kun har'a yoon abalu jedhee namni kun amma yuutuubii isaa hordofaa yookaan laayikii yaane bakka koomantii waan akkasii waan dabarsu hordofa malee ani namni kun har'a bultii ijaarratee fi bultii ijaarrannee hin beeku. Eenyummaa isaatu hin beeku jechuudha. No, amma hin beeku jedhee bara yeroo suni amata takka amata lama dura jechuudha. Amata lama dura nama sananiin jaaladheetiin bakka yeroo sanatti jechuudha. Garuu yeroo sanaan alammoo jaalattis wanti yeroo qaba waan ta'eef amma namni suni ordofeetii miti. Namni sun yookaan bultii ijaarratee ijoolleen biyya namaa jiran immoo bultii ijaarratanii jiran keessattuu fiyaansi ijoollee suudii jiranii bultii ijaarratanii jechuudha. Bultii ijaarrachuu kana immoo sooshaal miidiyaa irratti hin baasan waan ta'eef hin beekamu. Gaafa kana ani jaalatanii ayinoo. Namni yaane yookaan nikaa godhatanii yookaan jireenya waliin eegalaniitis ijoollee hedduu jira jechuudha. Warroota sooshaal miidiyaa irratti beekaman gurguddaa kanatu sargii yookaan waan akkasii himata malee ani bultii ijaarradhe namoonni garii himatan jechuudha. Saniifii namni kun yookaan bultii ijaarrachuu danda'ati. Gaafa kana immoo namni kun ani abalii hoonan jedhee nama sanis har'a jaalalti isaa jaalala oromummaa malee jaalalti dhuunfaa hin jirtu waan ta'eef nama sanillee maqaa dhahuun barbaadu. O barbaade fiicharii nama sanii maxxansuu ni dandeetta. Fiicharii isinii kennaa jirti. Achi keessatti filaalaa karri jaalallee siisiin qabee piikcharicha irratti ilaalladhaa hubadhaa fi jaalalli kun badaa koroneessii dhuguu jira mikinaata meeqatu jira jaalalarraa ka'ee hubadhaa fi isiniin jenna jaalalli waggaa gahee akkanatti dubbatamiin kun baay'ee rakkoodha. Okay mee xiqqishuun sinas deebisteeti jirti siin xaaxaa qabetti guyyaa sadii bicha naqabetti jaalallee guyyaa lamatti sadiifota argadheeratte. Kabajamtoota jaalatamtoota kiyya waan dhaggeeffataniif guddaan isin jaaladha guddaan isin galateeffadha. Viidiyoo wajjin turtii gochuu keessaniif galatoomaa laayik sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Turtiin keessan turtii wal gaarii isin faayisa'u baay'ee baay'ee bashannanaa ji'a takka keessatti allama isinii qabannee dhufnaa. Nagaannoo tura. Galatoomaa ijoollee Oromoo cinaa dhaabaddaa nu jajjabeessaa yuutuubii sabiskiraabii laayikii nu godhaa isiniin jennaa ijoollee Oromoo. Du'aa illee nu godhaa. Du'aa nu godhaa. Nama wal jaalatu nu keessumattuu mucayyoo xiqqishuu tana mucayyoo xiqqishuu tana